Kakkaabsa Waaqayyoodhaan jedheera. Ammoo obboleettii koo gaafateetan isa booddee gara qalabaditti deebina. Obboleettii koo Dirribee Caachis, obboleessa koo Dirribaa jalatti dhaabatee jiru yeroo gaddaatti, yeroo gammachuu, yeroo quufaan, yeroo beelaan, yeroo dhabuun, yeroo argachuun, yeroo dhukkubaan, yeroo nagaan wajjin jiraachuudhaaf ijoollee isarraa argatu akka kadhamanaa kiristiyaana tokkootti kunuunsuun guddisuudhaan isaa wajjin amma dhumaatti jiraachuudhaaf fuula saba kanaa fuula Waaqayyoo duratti waadaa ni seenta. Nuti Waaqa duwwaan dhageenya anis isinis dhageenyeerra waan isaan jedhan sababa ta'eef amma yeroo qalabatattee wajjijjiiraniidha.